Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork amma dabareen ta'uuti oduu sa'aatanaa ta'isinitti himtuu an Naimaa Umar. Uummanni Oromoo akkuma bara dheengaddaa baranas irreecha Finfinnee fi kan hora Arsadiillee deemee akka irreeffatu abdii guutuu qabnaa jaan pirezidaantiin waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damissee kana milkeessuuf mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajji marii ni taasifnas jaan. Muhammad Fantaalee obbo Dirribii dubbisuun waan qindeeffate qaba. Namni lubbuun jirum gaafa bacaqii gannaa baheem booqaa birraa argum irreeffateem waaqaaf galata galcham. Kanaaf Oromoon akkuma bara dheengaddaam baranas irreecha Finfinneefim kan hora Harsadillee deemeem akka irreeffatum ni abdanna jedhan. Pirezidaantiin waldaa Maccaafim Tuulamaam obbo Dirribiim Damiseem. Irreechi guyyaam galateeffannaati kan jedhan obbo Dirribiin waldaan Maccaafim Tuulamaam abbootii gadaa Tuulamaa wajjin ta'uun bara hamaam irreechi Oromoom sirna gita bittootatiin haphatee tureem akka deebi'ee jabaatuuf hayyoota akkam Maammoo Gadaam, Sisaay Sooressaam, Baqqalaa Jiraatafiim hayyoota biroo hedduu wajjin irratti hojjetaam akka turan dubbatanii jiru. Dhiibbaam sirnoota dabraniitiin irreechim qal'atulleem Oromoon Tuulamaa galaan irratti ajjeefamaam, arrabsamaam, irratti reebamaam, irratti dhiitamaam, irratti hidhamaa dhoksaadhaan irreenfataam dhalootaaf akka dabarsan obbo Dirribiin yaadachiisanii jiru. Eenyummaan Oromoo kan ifoomuum tokkummaan Oromoo kan jabaatum yoo aadaam abbootii teenyaam irratti cichinem yoo gadaa deebifannee hojjenneedhas jedhan. Kanuma milkeessuuf jecham gaafan mana hidhaa jiru maleem gara waggaa 23 yookaan 24tti tilmaamamu irreeffachaan ture jechuun dubbatu. Irreechi guyyaa itti waan galateeffatanii namni lubbuun jiru namni waggaa kana bacaqii birraa gannaa keessaa bahee birraa kana argee haa galateeffatu haa ayyaaneffatu yaaduma jedhu qabnaa. Kana dura waldaan Maccaaf Tuulamaa abbootii gadaa Tuulamaa wajjin walgahee yeroo baay'ee akka irreechi geeffatamu namni akka Maammoo Gadaasaa Sisaay Sooressaa Baqqalaa Jiraataa namoota hedduu ta'anii ittuma deddeebinee wanni kun akka jabaatee irreeffatamu wanti guddaan uummanni ganaan tuulamni girumaa calqabee osoo addaan irratti arrabsamee irratti hidhamee dhoksaadhaan irreeffataa ture. Karaa akka hayyaatti immoo karaa waldaa Maccaaf Tuulamaa boordii Maccaaf Tuulamaa itti yaadee qeerroon Oromoo dargaggeessi Oromoo itti yaadee hayyoon Oromoo itti dabalanii eenyummaan Oromoo yoo jabaate kan inni jabaate immoo yoo wal faana waaqeffanne yoo aadaa abbootii keenyaa irreeffanne yoo gadaa keenya deebifanne tokkummaan Oromoo hin jabaata isa jedhurraa kaanee yoo xiqqaate gara waggaa 23 akkas bara hidhaa jiru malee deddeebi'ee irreeffataan ture. Ammallee namni lubbuun jiru akkuma irreeffatuun barbaadaa. Egaa kana mootummaanis haala mijeessuu qabaa. Nageenya eegsisuudha sanaa achi nuti kan isarraa eegnu yoo eegsisuus yoo baate bifuutti ta'uu hin qabu. Kana bira waan amma ta'e hin jiru. Moodiin amma jiru haalli amma jiru yoo ilaalle waan godhamaa jirutti waan adeemu fakkaatu garuu kadhannees dhiibbaa beenees wareegama barbaachisu baafnees irreeffachuu qabnaa. Finfinnee waggaa gara dhibbaatti aanuuf oolanii ture waggaa darbe irreeffamuu irraa baramas irreeffachuu qabna. Lafa isaa gama diiganii waan ta'e irratti hojjetaa jiru bakka makiinaa dhaaban tolchaa jiru jedhama. Hamma hafte irratti irreeffannaa isa jedhu kan yaada jabeesseetiin qabaa. Oromoon illee kana irratti jabaatee ka'uu qabaa. Yoo abbaan iyyate ollaan birmataa. Kanaaf mootummaa naannoo Oromiyaa hin gaafannaa bulchiinsa Finfinnees yoo nu dhagaan hin gaafannaa. Lamaanuu inni Finfinnees inni Harsadii irreeffatama jedhee abdiin qabaa ittiin amanaa. Waggaa dhufu yaa Waaqi bara Oromoon hin ajjeefamne bagga inni hidhame bara inni hiikame hidhame ni hiikamu bara araarri dhufu bara duuni ilmaan Oromoo gadi bu'u bara Oromoon biyya irratti abbaa mirgaa ta'u ni godhu jennee malkaa kana buunee waaqa kadhachuu qabnaa kan jedhu amantii qaba. Lafa Finfinnee bara dabreem irratti irreeffanneem iddoo konkolaataan dhaabbatu tolchinam jechuun diigaa jirum odeeffannoon jedhu waan jiruuf
tanuma irraa hafte irratti irreeffannaa jedhan hayyuun seenaa obbo Dirribii Damiseem. Kanaaf irreecha baranaatiif mootummaan akka haala mijeessuu fi nageenya uummataatis akka eegu ni gaafanna. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjinis marii ni taasifna jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Kan sanaa achiin dhiibbaan fedhe yoo jiraateem kadhanneetis ta'eem wareegama barbaachisu hundumaa kaffalleem irreecha kanam uummanni Oromoo nagayaan akka irreeffatu gochuuf tattaaffiin goonum itti fufa jedhaniiru. Pirezidaantiin waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan ta'an obbo Dirribii Damiseem. Kan sanaa achiin dhiibbaan fedhe yoo jiraateem kadhanneetis ta'eem wareegama barbaachisu hundumaa kaffalleem irreecha kanam uummanni Oromoo nagayaan akka irreeffatu gochuuf tattaaffiin goonum itti fufa jedhaniiru. Pirezidaantii waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan ta'an obbo Dirribii Damiseem. Yoo abbaan iyyateem ollaan namaa dirmatam akkuma jedhamuun Oromoon cuftim bakka tokkoo ka'eem sagalee tokkoon irreechaaf of qopheessuu qabas jedhan. Kanaaf Oromoon malkaa Finfinnee fi hora Harsadiichim yaa waaqa bara ajjeechaan Oromootti dhaabbatum bara kan hidhamim itti hiikamum bara araaram bara nagaam bara mirgi Oromootti kabajamu godhe jenneem malkaachim irreenfanneem akka kadhannoon abdadha jechuun yaada isaanii goolaban. Pirezidaantiin waldaa Maccaa fi Tuulamaa obbo Dirribii Damiseem. Hiriirri mormii qarree hirmaachise Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dhawaa ganda Guggubaa keessatti guyyaa har'aa gaggeeffamee oolee jira. Qarreewwan hiriiricha irratti hirmaatan alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabachuun dhaadannoolee adda addaa dhageessisanii jiru. Dhaadannoowwan dhageessifaman keessaa muraasni gaafiin uummata Oromoo deebii argachuu qaba, gaafii teenyaaf deebiin rasaasa ta'uu hin qabu. Gudeeddaan shamarran Oromoo irratti waraana mootummaatiin gaggeeffamaa jiru haa dhaabbatuu fi hooggantoonni keenya hatattamaan hidharraa gadi haa lakkifamuu jechuun sagalee mormii dhageessisaa akka turan qarreen hiriiricha irratti hirmaatte takka OMN itti himtee jirti. Raayyaan ittisa biyyaa qarreewwan hiriira irratti hirmaatan reebichaan erga bittinneessanii booda qarreewwan alaabaa faajjii bilisummaa Oromoo qabatanii bahan funaananii hidhuuf ganda keessa deemuun jiraattota goolaa jiraachuun qarreen dubbifnetuun himtee jirti. Gabaasni kan Hordofaa Muhammadi. Lola hidhattoonni naannoo Affaar daangaa dabruun horsiisee bultoota Oromoo Walloo irratti bananiin namoonni 5 madaa'uu maddeen OMN itti himan. Uummanni Walloo humnoota addaa poolisii naannoo Amaaraa dabalatee waraana mootummaa fi hidhattoota naannoo Affaariin kallattii maraan weeraramaa waan jirruuf saba Oromoo bal'aa irraa dirmannaa feenaa jaan. Hordofaa Muhammadi. Walloo aanaa baateetti lola hidhattoonni naannoo Affaar daangaa dabruun horsiisee bultoota Oromoo Walloo irratti bananiin namoonni 5 madaa'uu maddeen gabaasan. Namni magaalaa baatee irraa bilbilaa yaada isaa OMN'if laate tokko akka jedhutti aanaa baateetti halkan edaa hidhattoonni naannoo Affaar irraa dhufan namoonni 2 bifa dhoksaatiin seenuun iddoo lafa qonnaa tan uummanni Walloo irra jiraatu dhaqanii weeraruun daa'ima waggaa 11 fi manguddoo ganna 65 erga rasaasaan rukutanii booda walitti bu'iinsi uumamee 6 maddi keenya kan Walloo irraa yaadanuuf laate. Sababa kanaa walitti bu'iinsa saba lameen jidduutti uumameen namoonni maqaaleen isaanii Husseen Umaruu, Sayyuu Maammee, Usmaan Xiyyii fi kanneen hafan biroo dabalatee namoonni